Anki ya roba galamadani jaarsi boorana kama gaali yaa ballooti. Man murtii aadaa jechuun fula aadaan itti dubbatamte itti buufatam. Tanaaf yoo aadaa jenne aadaan armaa maltee adoon ta'inu amma fulaan nuyi jaajintu nagum dhalattee iyyuu gaatti saadaat fulaan tun ardaa aadaa jechuudha. Dhaqa qahee jedhani fulaan duri jallata nama jallu gurguddoo jallate qahee irratti guuran fulatan jechuudha. Ardallee deebi'ee immoo galmii mana murtii aadaa kun mootummaa aroomsaa kanaan dhaabateetiin mani murtii aadaa gaaddisi kalee batti galuu qabu jennaan gaaddisuun murtii duraan jirtu yeroo dheeraaf ganni dheeraaf aadatan keetti turfulatan jennaan asii deebimneetiin asii ijaarree akki mani murtii aadaa gul'u fakkaan gaaddisuma aadaa jedhanii gaaddisii dhaddachaa jira muka akka dhaddachaa muka gurguddaan game gaachaan dhaddachaa jira muka hedduutti muki gaaddisaa jira. Biiroo dhibii adoon ta'iniyyuu aadaanni Oromoo jaarsi namii qabdu fee beekaan namii qabdu fee dubbii dabde haroo dabde eela dabde karaa daandii dabde aadaa dabde gaaddisa akkasii walitti dhufee qajeelfata. Dubbiin inni taa'uu fi dubbii amma fakkeenya mana murtii aadaa jennaa aadaa keessaa tokkoffaan aadaa jechuun gadaan buluunuu aadaa. Aadaan tun aadaa gadaati gadaa tanaan murtiin aadaa gadaa tunuyyuu. Murtiin ganni 8 dabartu murtii akka silaa fakkeen pirezidaantiin murteessaan addunyaa dabarsu akkasii gaaddisa akkasii dabartu jechuudha. Gaaddisman murtii aadaa jechuun gaaddisuun irra kaanii mani murtii immoo bokkaan durii gaaddisaan nama argata aduun gaaddisaan nama argata keessummaan dhuftu la bultiin qabdu amma dhaddachi gumii gaayoodhanii gumiin boorana gumiin gada cufeessaatti ganni 8 ittiin teetti yoo teetti faranjiin hin dhufte namni gurraachii hin dhufte. Biyyala cufan dhufan gaaf dhufan nu gaaddisum jalaa taata ta'e dubbanna gaaddisum jalaa murteessina adoo bokkai roobee qorqoroon jalaa dheetan biiroon itti deeman maatabii achi taa'u dhibiin hin jiru. Kanaaf laalanii amma mani murtii aadaa waa obbaasuuf mani qorqoroo mani aduutti dheetanii mani bokkatti dheetanii maataa buufi qabu waan murteessisuun maataa baandhaa akka seeraa galmee laf keeyyachuurra wanni har'a dubbanne buufannee dabarraa gaaf qaran baddi amma immoo galmee ofii qabattee lafteetti. Tanaaf wanni akkana ijaaramuu maltedee mootummaan ogeessa warra barateen itti herregee galmeen aadaa laftaa'uu qabdii waan jedhaatiin mani kun ijaarame akkanaatti galmee qulqullinna argatee maataa buufii qabatee gaaddisi durii muki jalaan murtaa'aan adoo aduun dhufte akka hin dheen adoo bokkaan dhufe akka hin dheen gahee ofii waan ba'uuf mani kun ijaaramuu qabaa jedhanii akkasii ijaaran. Namni duraan aadaa kanaan hin bulli hin jiru. Amantaan labseentee amantaa kanirra laafaa dhufe. Ka dhufamma namni diqqaan irbirra dhufuun barannoot keeggale. Namni barannoot keeggale kaan gara amantaa jira, kaan gara bulchiisaa jira. Namni aadaa tanaaf boonee aadateen natti duubatti afee laafuu jira jedhee deemu hin jiru. Kanaaf laafinni isii kunin oliittuu akka Oromootti wanni aadaa namirra balleesse amantaa seene jechuudha. Infiddi yoo fiddu duraani aadaan teen yoo inni akkana bonii dheeratee oolaan dhuftu kana ardatti dheetanii jira mukitti dheetanii jira uchuma buusanii jira goole dhaabanii jira fitikoo qalanii jira sooriyoo qalanii jira dullachi gara bal'aa ardatti qalanii jira waan sun cufamma illaafte malka duraan dhaqanii horii itti qalanii dhibaayyuu itti baanii jira. Dhibaayyuun sun illaafte dullachi gara bal'aa goromtiin kaayoo korma korbeesse jedhanii akkana haqalanii jira gool dhaabanii jira uchuma buusanii jira siidaa muudanii jira kun cuftiin illaafte laafinni kun hin jira kunin waan laafinna agarsiisaati. Laafinni kanam wanni agarsiisaa waan dhibidiisi amma gadaan duraanii gadaan amma dhawaa qabdii dhibaayyuu qabdii ammallee sun dhawaaf dhibaayyuu oofumaa jirti. Ha jirtu malee immoo nami amma nu amma nam diraatiini nu war diraatu am gaaddisi kun gaaddisa aadaa enna malee aadaan dhibaayyuu kasila malte aadaan dhawaa aadaan kormaa aadaan korbeessa aadaan oola dagaagaa kaasii malte akka barbaachiseetti amma ardaan kun nurraa argachuutti hin jira jechuudha. Namu amantumuu fi guloriya. Amma wanni nu dhaabnu tokkoffaan Oromoon amma nama baratellee guddoo qabdi. Nama barate jechuun ilgumiiti. Ilgumii ta'uu namni kun nama nu barate namni inni barateef jabaat Oromoo jabaat jannoom Oromoo jannoom jabaa ofii guldeemuu qaban
beekaa ofii guldeemuu qaban yoo beekaa ofii hadhanii deebi'anii jaba ofii hadhanii namuu nasirri jiraa nasirri beekaa natti dandahaa nam cufaa yoo janni waan akkana qabate borii namirri jir dhabanii nam natti beekee malee nam naa beekeedhaan dhabanii rakkoo naganallee caalaa nu muudachuu dandeetti. Kanaaf wanni akka Oromootiin dhaamu jabaa keenya gula yaanu qaroo keenya gula yaanu beekaa keenya qabannu waan quufuu dinni yaamnee wala gaafannu gaaddisi Oromoo aadaa qaba jaba ofiillee hojjanni nam dabsellee nu dabsiteedhaan itti himuu danda'u qaban bootiin gadaa aadatan duudhatan lafaa qabuuf armi teenne abba gadaa Boorana arba gadaa Gujii abba gadaa Arsii abba gadaa Harargee abba gadaa Shawaa abba gadaa Wallaggaanne addaan baasuu dhiibne gaaddisi tokkummaa Oromoo kamucaan Wallaggaa aadaa Boorana baratu kamucaan Harargee aadaa Boorana baratu kamucaan aadaa Oromoo walti qabaatti mucaan akkeetii diqqayyaana eegeedhuuf kulleen adoo aadaa timirti addunyaa baratu aadaa ofiitiif tokkummaa Oromoo abbootiin gadaa jaarte gaaddis jaarte sangaa waliitti qalatte qa'ee walii teette mucaan diqqaan Oromoon ta siyaasaan jaaramtuun itti jaaramtu ta'uu qabdi. Sangaa walii qalate aadaa wala barsiise beekaa ofii guliyaa'ee gadaa ofii guliyaa'ee Oromoon gurmuu guddoo waan taateef biyyi bulchuu hin dandeetti akkasii yoo bulchiddaan saamu wanni nu dhibuu jira. Ufii waa waliin gaafan ufii waa waliin qaban ufii waliitti naman amantaa jidduun nu badi nam cuuf nattirri jiraa nattirri beekaa lafa guute nattirri jiraan sun nam cufaa jiraachuu malte nam cufirri jir guliyaanee beekaa keenya guliyaanee addunyaa bulchuu hin dandeenyaa bulchinuuti. Wanni an dhaamu mana murtii aadaa jechuun aadaan teenna dhaloota keenya aadaan keenya kabaj keenya mani sun mana kabaj keenyaati mana dhaloota keenyaati mana seenaa keenyaati. Oromoon akkasumaan mana kan maqaa gogeessaan qabdee mana murtii aadaa jette aadmalee keessatti akka hin hojjanne dhaamu. Aadaa teennaan wal qoratte aadaa teennaan waliin muratte aadaa teennaan waan muratte buufatte aadaa teennaan wal qajeelchite diqqaan guddaa salphate guddaan beekaan gumii qajeelche Oromoon mana kana mana seenaa keenya mana murtii aadaa jedha aadaan sun lafee teen waan ta'eef fuula cufaattu adoo Wallagga hin jedhin adoo Shawaa hin jedhin adoo Harargee hin jedhin adoo Gujii hin jedhin adoo Booraan hin jedhin waan kana jabeeffattuuti wala dhageettuuti abbootiin gadaa waan kan deemte gumita walii tajaartuuti waan jedhadha man ulfaadha sanillee wanni an dhaam kana kabajama waan kan gumiin nuugaa Oromoon tokko taatuuti wala qabattuuti wala caqaftuuti yoo waliin dhagayi yoo waliin caqasin biyyi bulchuu dhiisuuf bulchuu hin dandeettu waan ta'e waqasaan kaleessun namaan nama arrabse abbaan uf arrabsuu malee garuu uf arrabsaa yaa'u jirra beeka keen jarjara fa qabni jarjalaallee qabannu keenna maraata ofii abbaan mukaatti hidhataadha mammaassi Oromoo yoo maraata ebel maraata inni gadhiimneennu gadhiim diinaa gadhiimneeni ta'uun qabdu maraata keennallee qabannu beeka keen irraa barannu jaba keen gula yaanu tokko taanuuti galatooma Oromoon nagaa taatu. Fadda sanillee.